Tina na si galkal karu polisi furen ba tole polisi mire sin kaptisa lamu jechuudha lamu bakka denge data akkasiin argine la galkalesa sama dai birra jiru bilum maaliif akkasii Akkeetti na ilaali. Ezomit. Nama jettiin hin jettu. Isa kanam. Ecco. Otomile di kaso akkasitti na ilaali. Waan isii goota sitti himaa qoy abdii yeroo biraa diccitiin sitti himaa wallahi. Ajaa'iba ande. Galatuma di hunda isaanii isin jaalladha diree. Sinin jaalladha galatuma. Nagaa. Waan neengedee jechuudha mana fincaaniitti goote sanaa jechuudha. Himu moo dhiisu. Yes. Namichattiin kun jabduu dhugaa rabbii. Meeqa kaffaltaa? Bakka birrii lama sii kaffalaa dhiisishi. Abbaate yaara daali. Qabxi intisaar jedhamti. Si dubbisuu barbaadi. Intuu jedhii dubbisi. Intuu. Salaamu alaikum. Wayyee habiibi. Waalaikum assalaam. Jirra. Akkamitti? Fayyaa keetii? Negaa. Baay'ee nama rarta rabbi si haa eegu. Maashaallah siin jedhee. Tabaarakallah. Allahu akbar mucaan dubbii fixeera biraa. Mee amantii isaallee biyya isaallee maqaa isaallee gaafadhu. Eeshi eenyu maqaan isaanii silee? Maqaan keenyudha dhima gaafadhuuti. Maqaan keessan eenyudha? Maqaan keessan eenyu lenneen? Maqaan keenyudha habiibi? Nagaa. Nagaa rabbi si waliin haa jiraatu. Amantiin kee maali? Musliima. Islam. Maashaallah. Ammam jaallatta islaamummaa kana mee hammam jaallatta? Islaamummaa kana hammam jaallatta? Majjate. Abbaa caalii biraa. Islaamummaa kana hammam jaallatta siin jedha. Islaamummaa kana amma jaallatta. Islaamummaa kana hammam jaallatta? Baay'ee miti qollallatta. Guddaa. Yaa umrii ana rabbi si haa guddisu. Kanillee baay'ee isaan si jaalladha gaafan biyya dhufe biyya biraan jira. Gaafan biyya dhufe immoo inshaallah dhufeetiin si laala. Akkasi baabaa kee kanaan jabaadhu jedhiinis jabaadhu yeroo namni si aarsuu barbaadu hin aarinii obsaa ta'ii jedhiin. Mana jajjabeessi. Akkamitti jajjabeessaa? Jajjabeessi akka barbaaddetti. Akkam jettame? Akkamitti jajjabeeffama? Akkamitti jajjabeeffama? Fakkii. Akka jettuuni. Akka itti yeroo darbi jabaadhu hin jenneeti. Jabaadhu jecha Akka jettuuni. Abbaa kiyya jabaatu ishee jecha namaa hin nagaye. Akkasi. Maayidhaan himamne ilaalta akkas. Ani immoo baay'een si jaalladha. Maashaallah. Nagagaa Baba. hunda isaanii. Welcome to Addis Ababa New York Mandar. Maal jedhee? Ati Ingiliffa kana qoy ati fideetiin dhufa. Amma Aayilaanditti naqeetiin fidee dhufa shi boru safara. Dhugaa rabbi. Dhugaa rabbi. Gabas. Akkasi jaallannu beektaa tamma. Anuu sin jaalladha. Oh, welcome. Thank you, brother. Asee kan amma kan irraa waan ta'eef sirriitti haasa'e ishee islaamummaan akkamii jedhi gaafadhu mee uummata. Islaamummaa akkam? Ati dheengadda maal jette saati eenyu sitti mee waan san? Rabbiitu hin qabu jenne. Rabbiin hin duumi. Waaqayyoon duumi. Subhanallah. Subhanallah. Ati bar jagnaadha maashaallah. Jiraachisu malee rabbi du'uu qabnaa nuyi.
Enggak mesti. Enggak Warra benar. kesidani maal jetta. Warra rabbiin du'aa jedhanii maal jettati? Isa tuh di saat satu kota jain. Maal jettamee warra rabbii hin du'a warra jedhaniin? Maal jetta? Kun hin jiruudha malee. Isaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Talaako. Akkam nagaa jirtu? Ustaz nagaadha. Nagaa wallahi alhamdulillah. Nagaa jirta baba? Itu. Jirra alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ahmad kan jatuh kome Ahmad. Tabarakallah. Wih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isa jirta sa? Ani Finfinnee jira. Finfinnee jirta ishee wanna markaza ilmiidhaa kan ammaan tana ijoollee barsiisu beeytaami. Baba. Markaza eenyuudha? Ilmi? Markaza akkam? Jechuun ka ijoollee barsiisu jechuudha. Ijoollee kamma mucaa abdii kana fa'a. Okay, wallahi quban qabu jechuun markazni hifdhi adda addaa jiraachuu danda'u garuu markazoonni akkasii immoo xiqqoo ulaagaa adda addaa baay'isu waan ta'eef daa'ima kaaku mucaan hin geenye waan quraanaas. Nama barsiisuu barbaadna amma nama mucaa kana barsiisu tokkoffaa bakka inni itti baratutti isa danda'u lammaffaa bakka inni itti baratu san mijeessanii fi akka inni baratu jechuudha. Umurii tana masgiida galee barachuu qaba. Gaafa xiqqisha ol guddate haafiza quraanaa ta'ee dhufuu qaba. Akkas saniif nama baratu barbaadna nama isa barsiisu jechuudha. Naannoo masaatti gochuun danda'a barama naannoo kam jiru amma isaan? Shaggariimi? Gara jamoo jira gara jamoo okay. Gara jamoo isaatti amma naannoo fakkeenyaaf barumsa barata waan ta'eef mucaanii osoo barumsa barachaa jiru amma isaa addaan itoo hin kutini asrii booda yookaan sa'aatii meeqatti gala mana? Sa'a 10 faatti gala mana barumsaati. Okay, barumsa 10tti gala miti? Amma 10 booda amma sa'aatii tokkotti galgalammaa ta'e tokkotti bakka itti baratamu jiraachuu danda'a markazni adda addaan jira ijoolleedhuma qofaaf ijoollee barattoota qofaaf sa'aatii 10 irraa kaasee amma sa'aatii 11 amma sa'aatii 12 walakkaatti haga magriibaatti jechuudha. Markazni adda addaan qiraa'isa yoo akkas ta'e wayyu bareeda. Yaa malee yoo akkas ta'e malee amma fakkeenyaaf markazni adda addaa fakkeenyaaf hifdhiin jiraachuu danda'a. Hifdhii sana immoo bulmaataaf fudhatu. Bulmaata jechuun guutummaan guutuutti nyaanni illee jireenyi illee waan akkasii achuma. Lammaffaa irratti immoo sa'aatii ganamaa sa'aatii 2 walakkaa irraa kaasee amma sa'aatii 12ttis guyyaa guutuutti oolee galgalammoo manatti galuun hin danda'ama sun garuu barumsa osoo barachaa jiru barumsa osoo addaan hin kutin sa'aatii 10 irraa kaasee amma sa'aatii 2 amma sa'aatii 1tti markazni jiraachuu danda'u naannoo sanatti barachuu hin danda'ama. So akkas gootanii wayyaa abdii fi xalahaa. Bareeda bakkaayyee. Akkas wayyaa inshaallah. Isin dubbifna gara Beetel gara Alambaanki yoo dhuftan inshaallah. Okay, naannoo san jiraan ta'e. Maqaalee achuma turre kalee naannoo san turre meebdi. Wallahi. Okay. Isa maal achi turre? Maashaallah. Abbaa caaliitiin wal agarraa bara yeroo baay'ee wal agarraa abbaa caaliitiin wajjuma wallaa. Inshaallah wal agarraa. Finfinnee waliin geenye galle kaleessa. Maashaallah wal agarraa yoo rabbi ammas ayyeetti ufa. Maashaallah yaa. Ayyeetti ufa. Maqaan keenya maqaa isaatti ni. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nama kana wajjin wal baraa nama jabaa. Salaam alaikum. Maqaan keenya. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Takkaamee wal barree ka'een siinii kenna. Hayyee. Maqaan keenya jedhamta ani Ahmadin jedhama. Baby. Okay, baby wajjin wal baraartu? Yaa baby wajjin wal baraa jirraa bar. Wajjin wal baraara. Waye. Maqaan keenya inni? Nagaa. Akkam nagaadha?
Maqaansaa nagaa jedhama ustaas. Nagaadha maqaansaa. Wow, wow, wow. Mashallah, mashallah, mashallah. Mashallah, mashallah. Maqaa baay'ee gaarii, maqaa baay'ee hin jaalladhu wallahi. Nagaa. Bakka wala garrashi sin dubbisa yoon si arge shi sifan bilbila. Bakka. Hayyee dhugaa dubbachuu fi maqaasaa nagaa jedhama. Yeroo siisteriin koo maqaa mucaa keenyatti minaan jetti bilbilteetu nagaadhaan jedha akkam naan jetti fayyaan jedhaani maqaa mucaa keenyatti nimtuure nagaa jedhaani nagaadha mitiire jiran jedhaani maqaa mucaa keenyatti himaamna dhoksita naan jetti nagaadhaan jedhaan fayyumaaree abdoo naan jetti akkasii miti innaa Anu marammarii fokkasna fakkaate nagaadhaan jennaani waan hin dubbisaa jiru inni immoo waan dubbisaa fakkaate. Akkasii wallaahi. Maashaallah. Nama nagaa lallabu isaa godhu akka Dr. Zakir Naikii fi Faaruq Naik rabbi isaa taasisu inshallah. Dr. Zakir Naikii fi Faaruq yoo argitan waloo fakkaatu jechuudha. Abbaanii fi ilma kuma kan rabbi isaa taasisu inshallah. Akka kana. Amin. Daa'imummaarraa immoo ni abdiyyee daa'imummaarraa ni quraana qaruu jalqabee taanaan maashaallah xiqqoo achi guddatee taanaan bakka perfect ነው የሚሆነው kanaafuu asrii booda naannoo sana madrasaan jira bakkeen ijoollee masgiida akkasii naannoo keessa qantanii jenna hin finna keessa waan salphaa wayiiti ni finna yaa waan salphaadha waan kan ulfaatu miti hin finna inshallah yaa naannoo isaatti sirreessaati akka galee quraana qaru inshallah taayisa babayyi amantiin kee maalidha? Biyyi keessa. Hayyee nagaan yooni abdii ba'uu fi salaanni gaa jira nu bira nagaan tura. Salaamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum assalam wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sabni waaqayyoon jiran asirra. Sabni waaqayyoo irra kam ta'anii? Intini daar girgirrii keessa jiranii gara sirraa silaa waanuma ta'anii dhufanii hin mari'anne tokkoo fi baay'ee yoo ulaa cufatanii yoo irraa dubbatan malee waan islaamummaadha. Akkuma argitu takkaayis waan islaamummaa kana keessa seenanii qoratanii osoo keessa seenanii qoratanii yoo rakkoon jiraate rakkoo sanillee waan akkasii kan achi keessatti argee isin jedhanii bareeda. Egalee seenaniis hin dubbisanii ragaa malee waanuma takka komiidhuma dhiyeessuudha malee. Kashe rabbi sinaa qajeelchu yaa ummata. Ummata akkamatti rabbi sinaa qajeelchu jenna malee maal jennare. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدي كم نجا؟ كم نجا؟ كم فيا جرتو؟ الحمد لله. ما شاء الله. وبرسخو قالي جبادوغا. ربي قال ما سياجو. جبادو والله ربي ما مقرتي. أكا عمر بن الخطاب سنت وربي سيهاتا يسو جبانا ما أملي جبانا أملي قوتا أكس إن شاء الله كم نبينا عليه الصلاة والسلام جبان نمن قرتي غافا قراكو فما كيس سجرو جباتس غافا قرتي إسلامنا تلفي غافا قرتي أمنتا إسلاما كيس رفلي جبا سامتي قوتا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أكسمتي قرتي قوتا سن جبا سن تادي إن شاء الله خرف ودرتي دعوة عن قرتي سينا كليس قرتي عمر ابن الخطاب فاقل ميسان أكاتي قرتي قل ميسيت عبدي قداس الرقامنا دكتور زاكر نايك كان قرتي رو أمان تناخنا كان بإثيوبيا خيساته قبدا سنجر إن شاء الله إن شاء الله ربنا أغرقارو ربنا فلاتس أكاسي ولمانو سيدي قرتي مجافن كتلي ربين قلمان سياغو جاء ilmu gartee aqlii qabdu rabbi siif kenne akkasii gartee barsiisii akka gartee
si caalaa mucaa kanatu gartee dhaloota ganaa gartee lafaa dhufuuf bu'aa guddaa qaba waan ta'eef isatu gartee biyya kanaaf ifaadha. Inshaallah mucaa jajjabeessii barnoota irratti akkuma barnoota duniyaa gartee barsiistutti barnoota gartee diiniitti illee sirriitti jajjabeessii akka inni baratu akka inni gartee dhaloota dhufuuf bu'aa guddaa qabu taasisiin jedha. Inshaallah bilisii jaalalummateetiif dhugaa rabbii nagalchisiin jedha inshaallah. Thank you. Animmoo rabbiif jechaan naani sodaadhee madafee keessi tuqe. Ebar yeroo hedduu dhufa bakka yeroo hedduu salaamtallee barreessee nagalchi moo jedha. Bakka har'a carraa alhamdulillah carraa argadde. Akkas inshaallah galatoomi nagalchuuf itti inshaallah si galatoomfadha. Thank you. Shukran lak. Qonni asirratti waliin gochuu mari'achuun barbaada jettanii seenuun dhorkaadhamu. Seenuun barbaada namoonni jettanii keessattuu amantii kan dhuftan. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu. Alhamdulillah. Ustaz akkam jirtan mee ustaazummaan paastarummaan irraa fudhatte silaa sitti aareetiin jira. Yookaan ustaazummaan aan kennine yookaan paastarummaa kiyya naan dhiifne maali muudiin akkasii. Golgoleessee sii deebisuu? Naa deebisan ustaazummaan barbaada paastarummaa san hin fedhu ani ustaazummaa naa kenne. Laa wal faana fayyadamu wantichi wal faana fayyada wal jabeessa bar. Paastarummaan fedhu nagogsee muka na godhe kun akkanatti eenyu deebisra birqee deebii birqee ni adaraa nagalchichaa turte yaa Allah deebii birqee waan raan buufannetta maanni mana abdii kanatti eenyu maali muutii bootaan qabadhullee yoon iskiriinii koo tuqe malee shiinaan jedhu maaliif akkanuma manni tokko yeroo tokko intiniidha maanni abdeetu gochuuf waan akkasii kana barbaada. Rabbi isaaf haadhiisu. Yaa jamaa koppilinkii godhaa fi yeroo dhuftanu xiqqoo bootaa wanti khairii kun itti dudubbatamu namas ni qoqqooqa waan ta'eef taaptaabii koppilinkii harka keessanii hin taa'inaa yeroo mana kamiin iyyuu mana barnoonni itti darbu mana yaqiidha bihimul kuffaar jaa Rabbi subhaanahu wa ta'ala nama haqan jaallanne akka dallansiisuuf akka gara dhugaatti fiduuf sinii galee. Hojii keessan hin dagatina keessumaa manni ustaazotaa yeroo baay'ee riippoortii godhama. Isin ammoo bira eenyu kooppilinkiidhaan bira dhaabbachuu qabdanii. Barakallahu fiikum. Lallabaa jirta Areyooni? Lakki kaatanni seeman ani abdiidhumaan jala deema abdiidhumaan dhaggeeffadha malee lallaba kaatanni see. Maal akkamitti dhiifta reebbu lukaara bara? Irraa fudhatan. Sabni keenya abdiinis oowwaasaa jira gana akkuma oowwa tokkosiisaa jira. Akkamittiin dubbadha yoo achi dhufe achitti isinii jira ani bar niin nabe. Na ta'u maaliin jedha. La sanuharrira tiktookii kana bilisoomsuu qabna bara saba keenya wallaa bilisoomsuu qabna. Maal tiktookii qaba macaafa qulqulluu hundanutti gatanii bade uummanni ati tiktookii jettaati tiktookii dhiisanii deeman dhiisanii akkas ta'u qaba bar nukhrijuhum min cibaadati alcibaad ilaa cibaadati rabbi alcibaad garbicha rabbii waaqessuurraa gara rabbii tokkicha waaqessuutti bahuu qabu wallaahi sabni keenya jaarraa keessa qaroomanii bara jaarraa keessa haqa qabatanii. Ustaaz birqeen gammachuu ishee ibsachuu barbaadde natti fakkaata abdiitti. Adubbattu wallaahi. Firiidha bara mana muslimaa dhufnaan. Baga rabbiin islaamummaa sii kenne baga karaa qajeelaa irra buutu jechuu ni barbaadde natti fakkaata. Ajettuun maayikii irraa qabanan immoo. Birqee. Abeet. Ibsadhu gammachuu kee. Ani torkiitu na jeeqaara. Irraa ifatamirraa maal jedhi nati. Assalaamu alaikum. Akkanatti faca'anii assalaamu alaikum jedhanii birqee haa ta'u baay'ee. Warre beektonni keenya as jirtu na qajeelchitu rakkina hin qabu. Abdii. Wayye assalaamu alaikum. Abdii keessaan silkii koo sii kaa'een ture. Okay.
akkana bilbiltuuf si arguu barbaadeen ture. Maaliif waamicha gochaa turte warra waamicha keetii kanatti dhufuudhaafi. Okay. Yeroo baay'ee xinaatii gochaan jira anillee dhimma kana irratti xinaatii gochaan ture waggaa dheeraadhaafi. Waggaa dheeraa taanaan. Waggaa dheeraa taanaan riisarchis jalaa ta'e kaa. Kan riisarchii gochuun gaariidha. Dhuguman siin jedhaadha qalbii miti asirratti illee waan baay'ee haasa'uu hin danda'amu na dubbisi keessa. Okay, karaa TikTok mana akkasii bilakii ani nagarre. Sikkeen ture na dubbisi sin barbaada. Jedhee achirratti si ibseera yaadicha amma seentee ilaaluu dandeessa keessaan si barreesseera. Okay. Dhugaa dubbachuu fi dhiifama hin agarre. Of kolchi follow si godheera. Dhaloota gara dhugaa dhufanii amma onlaayinii irra teenyee osoo hin taane balbala isaanii ittaan koo akkaatatti. Si bilbila rakkoo hin jiru. Eeshi bakka eeshi natti toleera baay'ee gammadeera. Thank you. Kulaan si gammadu. Ati yeroo dhiyootti gammadi haadhoo koo. Inshallah, inshallah. Yooni. Atillee ni birqee keenya wallaahi rabbiin gammachuu kanaan wal si haa quunnamsiisu inshaallah yoo rabbii jedhe yeroo dhiyoo keessatti wal quunnamta. Gartee abdii akkana hafuura qabu argitee irrumatti hin shakke akka ishiin gammachuu ibsachuudha dhufte. Maali nutti maka waan kana caalu bilbila isheetti nimnu yoo barbaachisaa ta'e bilbila isheetti nimnu maal? Amma ustaaz Munzirul Muhammad amante. See ustaaz. Safaricom miti taanaan amma Safaricom miti taanaan itti nama bilbila ishee. Karamaa wayi dhufaara fakkaata. Dhufee durawwan dhufee. Hafuurri inni sobaa sun illee si dhugachi. Sunkutee jira lakkee a'uudhu billahi mina shaytaanir rajiim. Inni sunkutee jira alhamdulillah. Kanaan walitti hin deebinu. Ustaazii. Abdii bilbilli ishee Safaricom miti taanaan maqaa ishee yuutti himnaan jedhe maqaa ishee bilbila ishee. Safaricom kututtanii jiran gallee. Nama tokkoon galfadhaa qoy itti nama biraa waliin jalaan galchina. Tole. Qabda miti modinii dara? Niin qaba lakke yeroo akkana jalaa bakkana jalaan fudhanneefi malee. Haa ta'u. Mee eessa jira Muhammad Aljazeera na jala jira nutti fakkaata. Maarree aangooti. Dhugaamu Aljazeeraan ollaa godhan kanadha. Ollaa keedha moo? Maal jechuudha dee thank you. Isa giftii nuti naaru kanadha? Isan barbaadaa jira. Maal ante giftee cimaatu